الشمال كفوني أكم جرتني كبجمتوتا في جالتمتوتا channel كنجلت أرجمتن نجانكو بكجيرة تسناك كابو بكجرتني بكجمتني يونا إقدني جرتو ورا توري جرا إجاكا بيزي توري فيديو يعني أوديو باينا مشرت ملء فيديو كت ولا لا تقول ورا بولي جرا فولا كيس لالا أنا سولا كيسيادي راكنوا في ده وانا جايبة تكون كبتير فرا وكاني كومنتي أجايبة أركشون كواني نور لدا فيديو كان لايك شير بوشون دعاتنا إيكا لكونيس إياجر دبي مقادا إسني جتون جالا وروني channel كينيا فاروا تتلوغارا تنمو سبسكرايب كودو ماتي كينيا تايشون غمال مانا فيرا كوتي أسمان دوم فيديو كان هنجل كامي ميشالي أزرو كان أسو الراتين دباتني يرو دربي واي نياتا عادة الراتي أبوليتي ملكام وجن فيديو وجنة أنا دبتو كومنتي ناوريسا اسمين جريت توري ملكام وجن أفنى جنة يعني بيزي تأتشود أني منوما يو أوريهم بيكو ماي كنا في تأتشود أمالي كومنتي جريت باينو برستني جرتني والدوتا باينو جرتني جولين باين أوروميا رتا كيسة كان أرجمان كيسة يو سرت بيكا وانتف نوبرسني جريت تودا نياتا سني غلطوما سنين جنة وروني كوني سمويو تودا إسا كامل كام وجيني أكا كابني تو إفنا كاتا ساون دايوي غويا إني مانا أولوتي مجيسني تول أنا را كونتي أجايا كنا كني تناودي غوتون كوا إيغا namoonni baay'een illee ajaa'ibsiifatanii ayyaantuun eessumaa waanuma ta'e nutti kuurtii naan jechuun keessan hin oolu egaa kaayisa hundaayyuu inuma ittinan bohoora jechuudha komentiin keessan na gammachiisa dhugaa ani jechuun hordoftoota koo kanaan an onnee kootirraa galata isiniif qabu komentiin keessan akka muka hodaa nama utuba dhugaan isin jajjabinni keessan haamleen isin namaaf qabdan ilaalchi isin ilma namaatiif qabdan addaadha galatoma kabajama namni nama kabaj ofiif kabajama namni namaaf ilaalcha gaarii qabu isaa bakka ilaalcha gaarii ta'u isaaf godha jechuudha isiniin jedha yaada koo keessatti kanan dogongore soo jiraate na sirreeffadha obboleettii keessan isiniin jecha egaa ka har'a meeshaa kana qabadheen isinii dhufe addaan kun baay'ee ijaa jira sorry maal inni wanaan jettanii har'a buqqee wanan guurradhee too dhufe dhugaa nan jaaladhaan maal akka ta'e hin beeku osuma naa danda'amee yeroo qabaadhee girgiddaa kiyya guutuusaa meeshaalee aadaatiin odoffaa innatti ture maal akka ta'e hin beeku garuu yeroo dhabuu kiyyarraa kan ka'edha jechuudha kanniini dhugaan isiniin jedhaa urufaa hin guuree baadhee gale amantanii namanuu baadhanii urufaadhaan in ulfaata gidisan jiidhadha nan goggogsi amma laal goggogee amma kana qoroqqoree tan lafa jala awwaala odoon lafa jala awwaaliidhaan koomentii irratti hojjedheen ture. Ji'a waan akkasiin ta'a ijoolleen baay'een meeshaalee aadaa keessaa na gaafattan coocoo na gaafattanii turtan jechuudha. Dhugaa odoo hodhamee koo kunniin coocoo ba'a. Kunniin coocoo ba'a. Argee jira coocoo ani bootaan gaafachuu dhaqetti jechuudha meeshaalee aadaa biratti. Kuni amma kan coocoo saniitidha. Olleertuu wayiitti coocoo ni hin beektu. Kaawuti keessan ijoolleen Oromoo hin beektu. Kun amma odoo qoroqqoranii lafa jala awwaalanii hadhaa kana keessaa baasanii isa sanin ta'a. Kanuma afadanillee waan kana jedhu warroonni dhiyeenya taatan waggaa jiraatan dhugaan isin jedhan lafa jala isin awwaalee jechuudha. Maal kuni meeqadha? 4-5 nama 5 waggaan tokko isin kenne meeshaa dhugaa hin hodhannaa gallee hodhannaa nuuf taa'eetu jechuudha. Nuuf teechisee maatiin keenya nuuf teechisee ati nu awwaalite ani isiniif nan awwaalee hadhaa keessaa baasa jechuudha. Isuma dhugaan isin jedha warroonni asitti mannahaaratti isinii kennuu danda'u mannahaara adaamatitti isinii geessuu danda'u qofti kara biraa kanaa jecha deemuun inumaa wanni hin jenne fakkaanne yoommoo warri meeshaa na biraa qabdan jiraatanii fedha qabaattan irratti hodhachuudha dhugaan isuma dhugaan jechaa jira qoosaa miti ayyaantuun biraankii nu goote jettanii toon eegina maaliif ittuma hodhinaan hin ba'anii isa kana qoroqqoree baasee isa hadhaasaa keessaa naqee lafa jala awwaalee lafa jala baasee mushuluqee magaala bareedaa kana tanaan dura godheen ture yeroo darbe akkuman galeen buqqee tokko lama argadheen akkasitti awwaalee baasee wachii baasee ishii mushuluq kuni irraa baa lafa jalatti daalachi kun mushuluq jedhee irraa ba'ee qodaa biraa qabaas keessatti
qodaa santuba akkatti ishiin bareedu edaa kanattu iyyuu gizee aannan maatiin keenya gizeetti naqatan akkatti cululuqxu edaa isaan akkasitti wanni godhanii dhiqee bareechi argee jira ani jechuudha barreen gaddaa akkuman galee viidiyoolee irratti hojjedheen ture egaa ka hordoftoonni baay'een amma haarawaa dhufta waan ta'eefidha dhugaan isin jedha shanii nama shananii tokko yoo warroonni meeshaa na biraa qabaattanii ogummaa hodhaa qabaattan galee baduun homaan fayyadu ogummaa hodhaa irratti hodhachuu beektan oggaa ta'ee ani isinii awwaalee akka jijjiirtu argitaniirtu akka jijjiiru baay'ee babbareedu kuni buqqee guddaa baammoo kuni buqqee guddaa baa isa aannanii keessattuu ijoolleen waan horii horsiisna gallee wanni meeqan jira saani faranjiin meeqan jira booranaan meeqan jira jettanii ijoolleen keessattuu na gaafattanii jirtan aannan kontiraata illee kennitan aannan kontiraata irraa hafu buqqeetti yoo naqatanii fi meeshaa laastikii keessa yoo ta'e garaagarummaa qaba ani kanarratti jechuudha waa of guddisuu osoo hin ta'in baay'een jibba waan laastikiitti nam'u kana baay'een jibba haguma fe'en qoraasuma illee hoggaan itti godhe natti hin tolu haguma sanani waan qoraaste laastikiin taane booda dhajoofnetti aannan isattan jaaladhaan kanaafuu aannan irraa hafte yoo itti naqattan gaafa buustan fooliin isaa osolitti dhufu appitaayitii keessan bana wanni horii immoo qulqullina barbaada qulqullina waan jedhu miicaa miti qoraasuma barbaada waan ta'eef keessattuu ijoollee waa'ee aannanii horii aannanii horsiisuu hawwii qabdan baay'ee ni jirtu waan ta'eef kana isiniin jechaa ta'u jira shananuu warri immoo meeshaa na biraa hin qabne kanuma qofa bilbila laattanii fi mannaara daariktii qabamaadhaan immoo nama dhamaasuu osoo hin taane daariktii feestaalii keessa godhiitii namni akkana manaaratti si eegaa itti naageessi yoo ta'an itti isin geessuu danda'a jechuudha. Garuu karaa fagoo deemuu in ulfaatas hin danda'amus kana qabatanii tiraanspoortii baasanii deemuun baay'ee ulfaata. Immooyyuu warroonni hodhaa dandeessan ijoolleen meeshaa na biraa qabdu kan ganaas xalabattan kan immoo xalabattanii eeggachaa jirtan warroonni ogummaa hodhaa qabdan. Anama fakkeenya hodhaa nan hodha rakkoo tokko hin qabu yeroo dhabuu kooti malee hodhaa akkam barbaadettan hodha garuu yeroodha mana qabuun baay'ee ulfaata hojii lama jechuudha alatti hojii hojjechaa mana hooldee bitin wanni hunduu itti gaafatamummaan xaaraa gadii siidha dubartiin kana malee ani hodhaa sirrittan hodha akkam feettan hodha ani tamaarii ta'eetis nan hodha waan ta'eef jechuudha ogummaa hodhaa harkaa keessa uyyuu ani kanan danda'u hodhaadha kanan isiniin jechuu jaaladhaa. Har'a waa'ee buqqeetii irratti dubbadhee waanuman jaaladhu fan rufaa gizeessan jiidhaa bishaan giriiniidha kana hunda shananuu harka koo na cabsee tan akkatti qabadhee kan akkatti walitti qabadhee kan akkatti walitti qabadhee galadhee akkatti rarraafadhee galadhee karaa fagoo deemee rufaa itti godhe argina namoonni baay'een maa baatta buqqee maa baatta maal sii godha namni koo urufumatti yaada marga waan ta'eef urumatti gaggara. Ani immoo akkatti inni garaana nyaate yoo inni rufachiisu san maaliif kanumatu gurgurama kanumatu faayamee meeshaa aadaa ta'ee nu fuuldura taa'ee ijatti nu bareedee laallee hawwina harka keenyaan kan godhachuu dandeenyu jechuudha. Kanaafuyyuu warri barbaaddan koomentii jalatti naa barreessaa bilbilli kiyya duwwaa 9 45 82 67 45 irraan deebi'a duwwaa 9 45 saddeettamii jaatamii torba afurtamii shaniin naa bilbilaa warroonni barbaaddan hodhee isinii kennu immoo inuman hin dandeenye yeroon hin qabne hodhee biizinasii dabarkunuyyuu odoo yeroo qabaadhee odoo hodhee har'a cooconni kun meeqatti gurgurama bakka meeshaalee aadaa gizee deemtanii gaafattan jechuudha. Kun qarshiitti lawwaxama osoo hodhaallee baay'ee fudhatu gundoodhaa hodheen itti fayyadamaa jira meeshaalee mana keessaa yeroo qabutti hodheen itti fayyadamaa viidiyoo argitanii jirtu. Garuu yeruma dhabuudhaaf malee hodhaallee baay'ee fudhatu. Odoon shanan kana baasee odoo shanan kana hodhee baasee birrii guddaatti gurguradhaa nama na kootnaa oolchee jechuudha. Garuu yeroo dhabuurraa kan ka'e itti fayyadamaa warri hodhachuu barbaadanii warri hodhaa dandeessan warri hodhaan dandeenye illee immoo haamlee keessan kakaasa hodhaan ikkoo salphaadhaan hodhamu. Dhugaa meeshaa wanni harkaan hojjetamu keessa kan akka hodhaa salphaan hin jiru. Daanteelii diizaayinii isaa baasus rakkisuu danda'a. Xiksii akkaataan isaas rakkisuu danda'a. Garuu hodhaan sin rakkisu. Isa dhugaaniin waraantuma yeroo takkaa ilaaltuun hin hojjetta jechuudha. Kun immoo
aadaa keenya kaleessa akaakilee fabaabilee keenyarraa bahee gabataa hodhatanii yeroo tiriin hin jirre tirii godhatanii yeroo masoobii ammas masoobii sumatti fayyadamna garuu haa ta'u malee gabataa ishii akaayii amma sahaanii namni itti fayyadamu ishii xixiqqoo hodhatee irratti fayyadamaa ture jechuudha. Maayindii kanaan dhugaa odoo yeroo kana ta'e badhaasa gurguddaa qaban haadholiin keenya dheetan yaada dhugaa. Maali irboo haga tana geessu akaayii ijoollee fadhaafa namni 5 qabu ishii 5 namni 6 qabu ishii 6 hodhee akkasitti ijoollee ofii irratti laatuuf jechuudha yeroo san. Yeroo amma akkatti sahaaniin babal'ate filannoo baay'ee keessan seenissan. Nuti immoo ishuma xiqqishuu tana yoo hodhanne homaa miti. Hojjettaas hoo taane waan hojjennu keessatti gaafa tokko migira 2 yoo fide gaafa tokko migira 3 yoo fide gisuma sammuun keenyallee babal'achaa deemaa of amantummaan keenyallee kaleessa maatii keenyallee akka hooteenyallee yaadachaa itti gammadaa too deemne jechuudha. Hagan galeen waan ofii kiyyaa harka kootiin tattaafadhee hojjedhe kaleessa koo warroon haadholeen koo godhanii darban firoonni koo aadaan keessatti guddadhe waan godhan isan yaadadhee babal'achaa itti gammadaa dhufe. Erguman galee jechuudha hoggaadha reefan hoggaa darbee ergan galee. Wanta baay'een tuttuqee ilaali. Wanta tanaan dura tamaarii ta'ee too harkaa kiyyaan tuttuqee hin laalin hunda tuttuqee ilaalee jira. Itti gammaddu dhugaan isiniin jira nama gammachiisa. Ofii kiyyaa waan ani laalee fiidha. Oduu isinitti hin baay'isu hordoftoota chaayinaa laayyantuu asallaa jalatti argamtan. Amma hin deebinaa malkaamuu wajjin haala mijeessinee to'i. Ammaaf waa'ee buqqeetii irratti hojjedhee kanarraa meeshaalee aadaa hojjetachuu hin dandeenya. Isa aannan itti naqannu ta'ee isa coocoo ta'ee hodhachuu hin dandeenya. Warri barbaadan jechuu kan qabadhee dhufee yaadni kun kan isin tole koomentii babbareedduu wayii naa barreessaa. Warri barbaadan immoo keessan koottaa sagalee naa teechisaa immoo waasaapbii isiniin jedha. Baay'een isin jaaladha baay'ee isin kabaja onnee kootirraa naaf jiraadhaa isiniin jedha. Baay'ee.